bineensa bosonaa booda keessa ol bakka wallatti tuqa karro ol baha timira rata akkana jiraatu kana nama godha eessa mee nama samuun doonii qabeessa bida eessa tajjeessa eessa geessa ofii bakka lubbu akka tiiraatu ooluu keessa gara adii kan maali jedhana wanni kana rabbi sodaadha kanuma isin hin jenna walloon teetis walloon qabadhu arsiinis arsiin qabadhu waa'ee walloon dubbati waa'ee oromoo jedhaa malee daangaa namni walloon hin jiru jaartira wal nama durriyyee finciltoota shiftoota akka nama godhu jira maarreen keenya akkas godhee ilma sii komandooti ilma maarreeti gartee walloo teenya abbassa akkana fannoo akkas gootan akkana godha qoree dubartiin isin akkana isin hin godhin akli horadha dhiisaa ilma namaa gallakkisa inni ati gartee gama lachuuta obboleeyyani obboleessa kan kooti foon kooti saba kooti dhiiga kooti biyya kooti amantii olii qaba akka islaamummaa isin dubbanne akka oromummaa isin dubbanne akka namummaa isin dubbanne akka gandummaatti illee isin dubbanne maal akkam isin goona jiran qabeenya irra walloltan isin kan abbaan haqaana uummata tokko harkata ijoollee lamaan tarraa waan irra walloltan qotta rasuuli sallallahu alaihi wasallami waan inni isin sodaadhu jedhee duniyumatanaa fi dubartii sodaadhaa jedhe fitinaan jara kan iddoo kaatee dubartumaa fi qabeenya hin jirtu qaamnis waan isa sadaffaadha kota wal dabda manguddummaan isin waan ni goona gallakkisa ilmaan nama dhiira taatan jare lamaan afar sofi amma taatan dhiira taatan wal lokeeshin wal erga biyya arabaa jirtani wal waraana isin awwaalla isin qamote moe wal baadema ore kana nama godho nama shani mo afuri kana waan ni kana godho wari duba jirus abiyya faran jirtan istikata murada dema beri sin ergene tani obare yol fitna okonna ummatan dorkina hawas ibadan dorkina harme nama diga bochiso jirtan harme ilmo takketti qabdu ifi ijan qabdu harmeen biyya boojirti abu rabbi sana boojis ilmo nama boochiftani rabbini dandaa sana boojis rabbin qabda qabeenya isaan qabe ummata kana qabdani miti isini qab isin ilma namaati da'ifa isan nama kana qabdan rabbin qaba isaatin inna batsha rabbika la shadid abu rabbi sana qab rabbin allahumma fukka asrana wa asral muslimin yajra dukusata kan yinu afayis jara kana rabbin ajaiba qudrasa inu agarsu rabbin wallahi rabbin warkisis kadanne ji'ame kadan durriyatana kadanne miti hin kadan nusi rabbin fuudheetum ajaiba nu garsu den shurtaan qabamti shurtaan siira boole galti qeyroon booleedha dhukke foon isin raabusti boole foon isin raabusti yaman indemee achi indemee bishaan galaan eessa baaqetti galta biyya jala galta malee biyyan qabtu fincilaan nama miidhu nama ajjeesu lafatarraa nagaan qabu nagaan harkatu hin harkatu hawaasa keessa hanqee isin harka kannitanii ol baatanii balleessin akka ijoollee tan akkana goonettanitti ilmoo namaa miidhanii kan miidhe gargaaruu qabna jira kan miidhame agar lakkifame gargaaruu qabna gammachiisuu qabna jaarsi gallakkiseettanuu jala yaatanii akkaawuntii bantaniifi ijoollee kana miidhamtee tumamtee jinni itti galchanii biyyee nyaachisan kana gargaaramuu qabdi jarri kaan goota isaan jiranitti murtiin irra murteeffamuu qabdi asii achi waliin nu qabdanii mara teessanii guyyuun naasawina dhiirtii yeruma takkaaso itti mu'minni yeruma takka goota takkootti jiga malee hin jigu lammaffaa ka'a lafaa jijjiirama fida nama dhibba lamaan kanaan bu'aan maal nuti qabnu kushaasha maali bu'aan ta'e guyyuun maasoon akkuma dubartii beera taa'ee hashara shaayii dhugaa buna dhugaa haasa'u murtii kan fidu dadda asirraa bobbaatanii wanda dubartii tartiiba qabne uffataa fi aadaa siti amantii siin beeyne kan masirraa teessee caffar taa'ee isin laalchisu dubartiin daddacha mana murtii tun dhuftu hin murattus akka amantii islaamaatti illee taa'u gartee ragaan isiitu lama yoo taate dhiira takka biratti fudhatama taa'eeti ejersa murtii jalaa sin dhayitu oromootitti akka taa'i nuu murtii dhiiraa jira taa'u qabdi wanti dubartiin keessa gayyaate rabshaa malee hin qabdu gartee isii isin oowwise kanaaf gabbaatanii isin mana deemtanii waa'ee mana kanarraa hin dubbatu yoo kan dubbatu taate jarasan maqaa isaanii malee kutaa namaa hin dubbatina jara kana joollee teenya yaa ilmaan oromoo jedha yaa ilmaan islaamaa yaa ilmaan biyyaa jedha walloo teessan dhiisa warri walloo gabbee wallotti maqaa moggaasee joollee teenya ta walloo haa jedhu warri kaan yaa saba ilmaan nu gallakkisa yaa joollee teenya jechuu akkanumaan isinin jedha isinirra dheeressuun fadhu afaan nu goggoge inshallah nabi rasul kan walakada wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagalato ma umdi kesanu tikarabi fayyakasa nama naga gabu ibadat tola abshiru banguddu akkana barbaanna naga qabni ibadat wal tolto so kama jira matiya wan isini to foranda kan isini bintan gidaran dawa namni lammi isa naga qabni ibadan in tolto barumsin tolu bultiin fuda ferum jireenyu namatin tol lammi isa kana jirtu wali galle akkam waa dadhabda yaa feemasoot nama kuma qodan wali qabdanii kan murtii dadhabda man guddummaan jira kanaaf hin taatu seerri fincilaa irratti gartee yakkamaa irratti seerri irratti hin dalagu jira kan amantiin irratti hin dalaytu jiran rabbi sodaadhuun irratti hin dalaytu akshiina qofaa irratti dalaga jira kan irratti biyyi
biyya Itoophiyaatti seera qabdi, Suudi Arabiyaan seera qabdi. Ummata lubbuu namaa baasee akkana jiru jara kana barbaanne yottaniin shurxaa kafaltan jarree qabuu dandeen lookeeshin isaa nama beeytan firee isaa ganta isaanii beeytan lachuu qaba. Murtee isaa irratti yoo kanan goone kan biraatiif jilchaan ta'u kan biraatti dubartii booda nama qabee dubartii akka horii quba qaama saalaatiin tidhiibdi. Maal akkam ta'uu deemtan? Yoo kan rabbiin maal jedha walakum fil qisaasi hayaatun yaa ulil albaab. Ajjechaa fi harka muraa keessa jiruu isiniif ta'e jira. Yoo namni nama ajjeesan kan biraan ajjeesan jedha. Yoo nama hatee harka muran ana murinnatu jira. Akkana jedha. Yoo jarri kun gootee isaan wakkallee keessa jiraatan goota sanitti murtiin fi fuudhaallee dhumte hin dhiqattu. Gartee maraattee jirti. Yoo itti gartee kallatti biyyatti suuraa isaanii dabarsanii ambaasi maqaa isaaniitti paaspoora isaanii cufaa dabarsanii boolee dabarsanii biyyatti dabarsan kutaa Oromiyaa dabarsanii wallahi biyya lafaarra nageen argatan. Nama ajjeesanii deemanillee osuma jiranii lubbuun du'an dhokatanii. TikTokumarraa dhabamsiisuu qabdan isin. Furadhaa viidiyoo isaanii hunda gabbuusa. Kannaa safaaratti Yemen safaaratti kanna community safaaraa Yemen jirtu kanna ta Dubai kutaa Oromiyaa bakka addunyaa sana jirtu kanna gabbehee namni labsa haa labsu jara kanarratti maqaa qabataman mana isaarra fidanii nama ilmoo akkas godhan fidee uummatarra kan fide sanii jekkama. Hanqas bee Oromoo dhiifama gaafatutti telefoona walii qabdi jirana jarri hundi si telefoona wal dubbisti fireendummaa walii qabdi lookeeshina walii beekti achi kottu qabi abaloo waliin jedhu ni qabdi akkamii qabuu dadhata alla lookeeshina fiyyaan bar mootummaan baasii dabarsanii amina qabuu dandeessanii maali faayidaan teessanii birrii biraarrattuu ni baasanii baasaa birrii jedha kana qaba murtiin yoo yakkamaa keenya irraa murtii irra dabarsuu qabna. Ustaaz jecha taatus hidhaa taatus yoo kanan goone nuti dubbachaan oolan haguyyuu. Ustaaz waasii himu. Ambiyya naannawa san ture nin beeka. Ijoollee tana amma namni qabuu hin danda'u maali jaanii miti kijiba gara Arsiis gara Wallas hundi isaanii warri amma Riyaadii fi Makkaa jiru hundi isaanii ijoollee tana binifitii keessaa qaban. Waan hiriiroo adda keessaa qaban waliin hojjetan. Osoo qabuun ka barbaachisu taate wallahi thumma wallahi sa'atii 24 ittiin fudhatu. Ijoollee san to'achuun osoo barbaachisu taate. Poolisii Suudiitii walii galanii. Laakiin binifitii keessa jira. Gara lachuu binifitii keessa jira. Qabuun barbaadan. Maaliifi jarri sun amma jara lameen santu miidiyaarra ol bahee dubbatee miti. Jabuutirraa qabee Yamaniin ilaa haga Makkatti sansalaata jira. Hidhata qaban. Gosti Oromoo hundi ijaaramtee akkasitti jirti. Laayina jira jechuudha. Sarara laayina. Shariifitti hidhattee jirti. Sheekatti imaama haramatti hidhamtee jirti. Wallahi hundi isaanii warra walitti hidhatanii jira. Warra gugurdaa Makkaa fi wanni keessa taa'u kana hundi isaanii walitti hidhata qaban. Osoo nagaa buusuu barbaadan yookiin ijoolleen tun badii tana dalaydee to'atanii seeraan qabuun ka barbaachisu taate sa'a 24 ittiin fudhatu jara san to'achuu. Laakiin hin barbaadan. Manfa'aa dantaa isaaniitiif bu'aa isaaniitiif keessa waggaame kanuma dubban. Bu'a keessa jira. Kanaafuu nama maal seete beektaa? Nama gaafa dubartii saaxilu nama laayifii irra beekan fe'emasoota addilatti qaama saalaa dubartii dhiira gallakkisuu hunda gaafa irra fudhachuu dadhaban koominiitiin Oromoo Saudi Arabiyaan wanta hin jirtu duutu. jechuun. Sheekkan isii irraa ustaatota isii irraa artistoota koominiitii isii aktiivist jinniin isii hundi duutu. Naan jedha anaa isin jedha wala sheeka isiitillee duutu. Kanaafuu nama beektu kanarratti hirmijjaan dhaabii qaamaa qabu osoo waan inni qabu muqiimatee jiru han dhaabin bu'aa isii maal qabdi mayyi duutudha cuftisa yaatu guyyoo achuma sagaggaaltuu sarmuunii cuftii asumarraa waan